wajjiniin du'aa nu kaasee isuma wajjin bantii waaqaa keessa iddoo nuuf kennee nu teessise. Haleluuyaa. Inni arjummaa karaa Kiristoos Yesuus nuuf godhe sanaan bara dhufu hundumaatti baay'ina ayyaana isaa ammas hin jedhamne agarsiisuudhaaf kana godhe. Isin ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii fayyifamtan. Inni immoo kennaa Waaqayyooti malee gocha ofii keessanii miti, hojiidhaanis miti. Namni tokko illee akka ittiin of hin jajnetti nuyi hojii harka isaati. Haleluuyaa. Hojii gaarii isa Waaqayyo duraan dursee qopheesse keessa akka deddeebinuuf karaa Kiristoos Yesuus uumamneedha. Hojii gaarii isa Waaqayyo duraan dursee qopheesse keessa akka deddeebinuuf karaa Kiristoos Yesuus uumamneedha. Walumaa galatti kutaa kana keessatti Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaastanii hanga lakkoofsa 10tti yoo dubbistan kutaa kana keessatti nuti warra of fayyaduu hin dandeenye, dadhaboota, du'oota, warra humna hin qabne, dandeettii kan hin qabne, of wal'aanuu kan hin dandeenye akka turre sagalee Waaqayyoo nutti dubbata. Egaa du'oota turtan gaafa jedhu du'aan of wal'aanuu hin danda'u, du'aan dhukkubsatee mana yaalaan of geessuu hin danda'u, du'aan nyaata filatee nyaachuu hin danda'u, iddoo ciisaa jijjiirrachuu hin danda'u. Bakka du'aan gatamuudhaan hala wanti inni fayyadu hin jiru, wanti isaa ta'u tokkoyyuu hin jiru. Hayaachuu egaa nuyi du'oota taanee utuu jirru Kiristoostu maal godheedha? Du'aa nu kaaseedha. Haleluuyaa. Du'aa kaaneerra nuti ammoo irra du'aa ka'aniidha. Kan du'a kan ture hafuura keenyatu bilookdi ta'ee ture. Hafuura keenyatu Waaqayyoo wajjin gargar ba'ee ture. Nuti diinota Waaqayyoo turre. Warra Waaqayyoo Eden Gannat keessaa baasee akka Edenitti ol hin deebineef balbalatti cufate, dallaa itti ijaarrate, ergamaa billaa gaggaragalu qabatu fuuldura kaa'ee turre. Sababiin isaa hundumti keenya karaa Addaamiin bifa Addaam namicha jalqabaa fudhannee turre waan ta'eef, bifa Addaam namicha jalqabaa dhaallee turre, jiinii sana qooddannee turre waan ta'eef, sanyii sana qooddannee turre waan ta'eef, maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Garuu Waaqayyootu ofii isaatii haleluuyaa ogeessa cimaa, ogeessa danda'aa, ogeessa humna qabu tokkotu ofii isaatii nu wal'aane, du'oota keessaa nu kaase, du'oota keessaa ol nu qabe, du'oota keessaa ol nu kaasee nu kaasuu duwwaa miti. Haleluuyaa. Ilma isaa Yesuus wajjin akka jiraannuuf jiraatoo nu godhe. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Akkam namatti tola. Araarri Waaqayyoo garuu baay'ee waan ta'eef jaalalli isaa isa guddaa sanaan nu jaallate. Nu irra daddarbaa keenyaan karaa hafuuraa du'oota taanee utuma jirru inni warra Kiristoos wajjin jiraatan nu godhate. Mee akkana jedhame ani Kiristoos wajjinan jiraadha jedha. Haleluuyaa. Ani Kiristoos wajjinan jiraadha jedha. Kiristoos wajjin warra jiraatan nu godhe. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Egaa Kiristoos wajjin erga du'aa kaane isa wajjin jiraanna jechuun isatu nu jiraata jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Phaawulos dubbii kana Galaatiyaa boqonnaa 2 gara lakkoofsa 19tti yeroo dubbatu dubbii cimaa akkas jedhu yeroo inni dubbatu argina. Lakkoofsa 15 kaasee nan dubbisa. Yeroo nuyi dhalootaan Yihuudoota malee warra Yihuudoota hin ta'in warra cubbamoota miti utuu ta'uu iyyuu namni tokko illee Yesuus Kiristoos amanuudhaan malee wanta seerri isarraa barbaadu gochuudhaan Waaqayyo duratti qajeelaa ta'ee akka hin lakkaa'amne hin beekne. Nuyis wanta seerri namarraa barbaadu hojjechuudhaan utuu hin ta'in Kiristoositti amanuudhaan qajeelota taane akka lakkaa'amnuuf Kiristoos Yesuusitti amanneerra. Wanta seerri namarraa barbaadu gochuudhaan namni tokko illee qajeelaa ta'ee hin lakkaa'amu. Egaa nuyi karaa Kiristoos qajeelota taanee lakkaa'amuudhaaf yaalaa utuu jirru ofii keenyaa iyyuu cubbamoota taanee yoo argamne Kiristoos hojjetaa cubbuuti jechuudhaare raawwatee akkas hin ta'u. Garuu waanan galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Garuu waanan diige yoon deebisee dhaabe ana ofii kooti seera darbuu koo in agarsiisa. Lakkoofsa 9 ani Waaqayyoof jiraachuudhaaf jedhe ameen ameen karaa seera jalaa karaa seeraa ani Waaqayyoodhaaf jiraachuudhaaf jedhee karaa seera jalaa du'e. Ani Kiristoos wajjin fannifame. Lakkoofsi 20 eegaa si'achi
Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Egaa si'achi Kiristoos sana keessaatu jiraata malee anatu jiraata miti. Jireenya nama fooniin jiraadhu immoo ilma Waaqayyoo isa na jaallate ofii isaa dabarsee isa anaaf kennetti amanuudhaan nan jiraadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maal jedha iddoo kanatti Phaawulos? Ana utuu hin ta'in Kiristoos isa ana keessaatu jiraata. Praise God. Kiristoos tunu keessaa jiraata. Kanaaf egaa Kiristoos iddoo jirutti maal godhaa'edha? Yaada keessan hidhadhaa. Yaada keessan achitti qabsiifadhaa'edha. Akka hin buqqaanetti. Ergaa warra Ibrootaa boqonnaa 12 irratti Kiristoos isa amantii keessan jalqabee fiixaan baasurraa ija keessan maal hin godhiinaa nuun jedhe. Hin buqqisiinaa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Ija keessan Kiristoos isa amantii keessan jalqabee fiixaan baasurraa maal hin godhiinaa? Hin buqqisiinaa. Waa'ee yaada garaati macaafni qulqulluun gadi fageenyaan kan dubbatu. Yaada garaa jechuun kallattii lamaan kaa'a macaafni qulqulluun keenya. Yaada garaa geeddarannaa fi yaada garaa aareeffachuudha. Yaada garaa geeddarannaa kun qalbii diddiirrannaan yaada garaa geeddarannaa jedhama. Qalbii diddiirrannaan akka amantaan baay'een yaaduu fi barsiisutti walitti qabamanii nutti araarami jedhanii hiyyuu gadduu wacuu boo'uu namoota boossisuu jechuu miti. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yaada garaa geeddarachuun keessaa ba'ee namni tokko immoo gaafa mimmaan buusu, gaafa wawwaatu, gaafa of miidhu, gaafa foonsaa miidhu Waaqayyoo waan karaa sanaan itti araaramu. Waaqayyo mucaa koo hin boosse miti sirriitti siif dhiiseera. Bakka akka waan jedhuunitti yeroo haasa'amu jedha. Akka hundee macaafa qulqulluutti garuu qalbii diddiirrannaan gara bakka yookaan iddoo sirriitti deebi'uu, yaada qajeelaatti deebi'uu, jireenya isa aaraa ayyaana gooftaatiin shaakalamu jiraachuudhaaf eeyyamamaa ta'u jechuudha. Kanaafi yaada garaa geeddarannaa kan jedhu qalbii diddiirrannaadha. Kakuu haaraa keessatti qalbii diddiirrannaan akkuma jalqaba isinii kaase bifa lamaan argama yookaan karaa lamaan argina. Inni tokkoffaan qalbii diddiirrannaa fayyinaati. Qalbii diddiirrannaa fayyinaa kan jennu yaada garaa geeddarachuudha. Inni kun eenyuuf fayyadaa? Warra Gooftaa Yesuus Kiristoositti hin amanne, warra biyya lafaa keessa jiraataa turan ormoota, warra Gooftaa wajjin waliin galle isaan qalbii diddiirrannaan fayyina yookaan yaada garaa geeddarachuudha. Namoota hin amanneef kan ta'uudha jechuudha. Warri kun qalbii diddiirrannaan kun maal jedhama? Du'a bara baraa irraa ooluudhaaf kan fayyadamuudha, kan jijjiirratamuudha jechuudha. Inni lammaffaan qalbii diddiirrannaa hariirooti. Inni kun immoo maal jedhama? Yaada garaa haareeffachuu. Eenyuuf fayyada kun? Nuyi amantootaaf fayyadama. Roomee boqonnaa 12:2 irratti dubbii Waaqayyoo yeroo dubbatu yaada garaa keessanii geeddarachuudhaan haareeffachuudhaan maal godhaa? Of jijjiiraa'edha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Yaada garaa geeddarachuu kan jedhu Wangeela Yohaannis boqonnaa 8:24, boqonnaa 3:36, 16:8-10, hojii ergamootaa boqonnaa 2:38tti bal'inaan waa'ee yaada garaa geeddarannaa yookaan qalbii diddiirrannaa in argina jechuudha. Cubbamaan kamiyyuu kanaan dura kan hin amanne Gooftaa Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu isaa godhee yeroo fudhatu yaada garaa isaa geeddarate jennaa jechuudha. Inni kun namoota hin amanneef qofa kan ilaallatudha. Qalbii diddiirrannaa fayyinaati jedhamee beekama. Namni tokko umurii isaa keessatti si'a tokko qofa yaada garaa isaa geeddarata. Sababiin isaan kun maaliif fayyadaa? Namoonni hin amanne kan isaan yaada garaa isaanii geeddarachuu qaban murtii du'a bara baraa jalaa ooluudhaaf. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaafuu yaada garaa geeddarachuun murtii du'a bara baraa jalaa ooluudhaaf fayyada. Yaada garaa geeddarachuun yaada garaa geeddarannaa kan hariirootu hin ta'in yaada garaa geeddarannaa kan qalbii diddiirrannaati. Qalbii diddiirrannaan kan gaabbuutiif kan fayyinaati. Yaada garaa fayyinaa jedhamee beekama. Inni lammaffaan yaada garaa haareeffachuudha. Yaada garaa haareeffachuu jechuun amantootaa fi qulqullootaaf. Tokkoffaa Qorontoos 11:31-32, lammaffaa Qorontoos 7:8-11, tokkoffaa Yohaannis 2:1, Roomee 12:2 irratti sagalee Waaqayyoo gadi fageenyaan kan nutti dubbatu. Inni kun amantoonni lammaffaa dhalatan gaafa hangafa luboota isaanii duukaa yeroo mara hariiroo isaanii haareeffachuudhaaf kan raawwatanidha. Yeroo baay'ee dhuunfaatti kan taasifamu hariiroo abbaa fi abbaa ofii duukaa hariiroo cimsachuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Gaabbis of keessaa hin qabu.
amanataan tokko bakka kamuu taa'ee hangafa luboota yookaan Yesuus duukaa xumurachuu kan danda'uudha jechuudha. Asitti waan hubannu kiristaanni tokko kan inni yaada garaa isaa aareffatu murtii du'a bara baraa jalaa ooluudhaaf utuu hin ta'in amantaan gaafa dhaabu hafuurri qulqulluun isa dhiisee waan hin adeemneef yeroo hundumaa jaalala Waaqayyoo wajjiniin qabu jaalala cimina amantaa duukaa kan hin dadhabne waan ta'eef jaalala gooftaa isaatii qabu hariiroo gooftaa isaatii wajjiniin qabu cimsachuudhaaf hariiroo gooftaa isaatii wajjiniin qabu haareeffachuudhaaf hariiroo gooftaa isaatii wajjiniin qabu hundee isaa cimsachuudhaaf kan godhuudha jechuudha. Egaa gabaabinatti waa'ee yaada garaa isinii kaaseera. Yaada garaa kallattii lamaan yaada garaa aareffannaaf yaada garaa geeddarachuudha. Yaada garaa aareffachuun amantootaa fi yaada garaa geeddarachuun immoo warra hin amaniin ganaa gooftaa Yesuusiin fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii warra dhufanidha. Warri gooftaa Yesuusitti amanan yaada garaa isaanii kan aareffatan hariiroo gooftaa isaanii wajjin qaban hangafa luba isaanii wajjin hin qaban Yesuusin wajjin hin qaban cimsachuu aareffachuuf yoo ta'u warri yaada garaa geeddaratan immoo du'a bara baraa jalaa ooluudhaafi jechuudha. Egaa erga ammana waa'ee yaada garaa kaasnee booddee galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Qolaasiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaasee egaa sagalee Waaqayyoo yeroo nutti dubbatu yaada garaa keessanii maal godhaadha? Achitti hidhadhaadha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Yaada garaa keessanii sababiin isaas Kiristoos wajjin du'aa waan kaafamtaniifi. Kanaafuu bakka jirtan ta'aa, bakka jirtan dhaabbadhaa. Bakka jirtanitti maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Hariiroo bakka jirtanii qabaadhaa. Hariiroo sirrii bakka jirtanii qabaadhaa nuun jechuusaati. Gooftaan ayyaana nuuf haa baay'isu. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Yaada garaa keenyaa kan nu geeddarannu Kiristoosin wajjin du'aa waan kaaneef. Ameen. Kiristoosin wajjin du'aa kaaneera. Nuti amma du'oota miti. Jireenyi keenya du'aa miti. Sodaa du'aa bir'annaa du'aa hin qabnu. Waaqayyo karaa ilmasaa karaa Yesuusiin du'aa nu kaaseera. Du'aa kaaneerra. Amma Yesuusin wajjin Kiristoosin wajjin mirga Waaqayyo abbaa teenyee jirra. Isa olaanu wajjin iddoo olaanu arganneera. Isa olaanu wajjin iddoo olaanu teenyeera. Isa olaanu wajjin iddoo olaanu arganneera. Isa olaanu wajjin iddoon olaanu nuu kennameera. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Kanaaf egaa iddoo olaanu teenyee waa'ee biyya lafaa yaaduu nurra jiraatu. Waan waaqarraa kan jedhu nuyi lammii biyya waaqarraa akka taane sagaleen Waaqayyoo Efesoon boqonnaa 3 lakkoofsa 20 irratti nutti dubbata. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Inni galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nuyi lammii biyya waaqarraati. Nuyi karaa Kiristoosii Yesuusiin warra qomoo biyya waaqarraa taaneerra. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Warra biyya waaqarraa erga taane. Haleluuyaa. Hundee ergamoota irratti edda ijaaramne waa'ee isaa yaaduu qabna. 2 Efesoon 2 irratti sagalee Waaqayyoo isin hundee ergamootaa fi raajotaa irratti ijaaramtaniitu Kiristoosii Yesuus ofii isaatii dhagaa golee qajeelchuudha. Guutummaan ijaarsa sanaa isumaan walitti qabame mana qulqullummaa Waaqayyoo ta'uudhaaf gooftaatti hin guddataa jedha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Nuyi egaa lammii biyya waaqarraati. Nuyi isin garuu Kiristoosiin karaa sirrii waan beektaniif maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Qomoo biyya waaqarraa ta'uu keenya beekne. Ameen ameen ameen. Akeeka qalbii keenya isatti hidhachuudhaan waan waaqarraa yaaduudha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Sababiin isaa nuti nama biyya waaqarraati. Nuyi garuu nama biyya waaqarraati. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos achi hin dhufa jennee in eeggannaadha. Filiippiisos boqonnaa 3 lakkoofsa 20. Isin garuu nama biyya waaqarraati. Nuti biyya qabna obboloota koo. Akka nama biyya qabuutti haa jiraannu. Akka nama biyya qabuutti naamusa biyya keenyaatiin, naamusa biyya waaqarraatiin haa jiraannu. Sagaleen Waaqayyoo yeroo dubbatu isin qondaaltota yookaan qonsiilota yookaan immoo ambaasaaddara Yesuus Kiristoosiin jedha. Ambaasaadarri biyya isaa bakka bu'ee jiraata. Ambaasaadarri lammii bakka bu'ee jiraata. Ambaasaadarri qomoo bakka bu'ee jiraata. Ambaasaadarri mataa isaa bakka bu'ee jiraatu. Kanaaf egaa aniif isin kan jiraachaa jirru maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kan deddeebi'aa jirru ala pura deko puro jene melebe jene megadia deddeebi'aa kan jirru Waaqayyoo karaa ilma isaa karaa Yesuusiin
lammii biyya waaqarraa nu godheera. Kanaaf iddoo teessuma keenyaa ol kaaseera. Iddoon teessuma keetii ol ka'eera. Iddoon teessuma keenyaa ol ka'eera. Iddoon teessuma keenyaa ol ka'eera. Akka warra iddoon teessuma isaanii ol ka'eera. Akka warra iddoon teessuma isaanii ol ka'eera. Akka warra bakki jireenya isaanii ol ka'eetti dhimmoota keenya iddoo ol ka'aatti barbaaduu qabna. Haalelluuyaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Mee akkas jedhaa ofirratti dubbadhaa. Dhimmoota koo iddoo ol ka'aattan barbaada jedhaa. Waaqayyo ayyaana kana hunduma keenyaaf haa baay'isu. Egaa kanaaf yaada garaa hidhachuun maaliif yoo naan jettan, tokkoffaa Kiristoosin wajjin du'aa waan kaaneef, lammaffaa Kiristoosin keessa dhokannee waan jirruuf. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Amaan nun argatu, ammeenyi nun argatu, kiyyoon nun argatu, darbannaan nun argatu, badiisi nun argatu, yelloon nun argatu. Maaliif yoo jettan, Kiristoosin keessa galleerra. Katticha addaan saaqame, katticha adda adda babba'e, katticha tasasaaqame sana isa keessa galleerra. Amma amaan nun argatu, amma amaan nun ranga'u, amma amaan nun dhaalu nu mo'u hin jiru. Because Waaqayyo Yesuusin keessa, karaa Yesuusin immoo of keessa nu dhokseera. Iddoon kee ol ka'aa obboleessa koo, iddoon kee ol ka'aa obboleettii koo. Akka warra Waaqayyo iddoo isaanii ol kaaseetti, akka warra Waaqayyo iddoo isaanii ol buteetti, akka warra Waaqayyo barcuma dhaabeefitti, barcuma Waaqayyo nuu dhaabeerra haa teenyu. Namoonni baay'een teessoorra ka'anii qurxaarra taa'uun filatan, teessoorraa ka'anii lafa taa'uun filatan, yoo nagaa dhaban malee, yoo dhukkubsatan malee. Waaqayyo hundee hin sochoone tokko bara baraan amansiisa kan ta'e, gaaraantidi kan ta'e achi keessatti iddoo nuu kenneera, achi keessa nu kaa'eera. Kanaaf obboloota koo jabaannee yaada keenya achitti haa hidhannu. Inni kan biraan maaliif yaada garaa keenyaa hidhachuun barbaachise kan jedhuuf maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Yaada garaa keenyaa hidhachuun kan inni barbaachiseef obboloota koo Kiristoos wajjin mul'achuudhaaf waan jirru. Haleluuyaa. Lammaffaan nuti waan duuneef namni du'e ofii jiraachuu hin danda'u. Namni du'e iddoodhaa butuu hin danda'u. Namni du'e madako paradia, namni du'e jireenya isaa iddootti galfachuu hin danda'u. Kanaaf jireenya kee akka nama du'eetti sirkaa fuudhee Waaqayyo ofii isaatii siin jiraachisa. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kanaa jalqabaati jireenya keessan irratti shaakalli kun olaantummaa guddaa, iddoo guddaa argatu. Egaa inni kan biraaf inni dhumaan Kiristoosin wajjin du'aa ka'uu, Kiristoosin wajjin du'uu duwwaa miti. Du'uun cubbuu keenya jalaa, ka'uun immoo qajeelummaa Kiristoos fudhachuudha, qajeelummaa gonfachuudha. Waaqayyo ofiif du'aa nu kaasee jedha. Ofiif du'aa nu kaasee duwwaa miti, nu teessisee jedha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Mee Efesoon duubatti deebi'ee iddoo jalqabaa nan dubbisa. Boqonnaa 2 keessa galanni Waaqayyoof haa ta'u. Lakkoofsi 5 akkana jedha. Nu irra daddarbaa keenyaan karaa hafuuraa du'oota taanee utuma jirru inni warra Kiristoosin wajjin jiraatan nu godhate. Isin ayyaana Waaqayyootiin fayyifamtan. Kiristoos karaa Kiristoos Yesuus isuma wajjin du'aa nu kaase. Ameen, ameen, ameen. Isuma wajjin bantii Waaqaa keessaa iddoo nuuf kenne nu teessise. Haleluuyaa. Iddoo nuuf kenne, iddoo ol ka'aa arganneerra. Ol ka'insa irratti iddoo nu kenneera. Ol ka'insa irratti barcuma nu kenneera. Ol ka'insa irratti milkaa'ina nu kenneera. Har'a dubbii kana sababeeffadhee waan tokko nan dubbadha. Maqaa Yesuus nama Naazireetiin lookaappoor danoo tolovoonoo sheloo ol ka'insi jireenya keessanii adabalu. Lafa jirtan, bakka jirtan, dirreerra jirtanitti milkaa'inni keessan olaa ka'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenya keessan irratti kun haa raawwatamu. Haleluuyaa. Yaada ol hidhachuun egaa kanaaf inni dhuma yaada ofii ol hidhachuun maal jedha lakkoofsa 4 irratti? Kiristoos inni jireenya nuuf ta'e yommuu mul'atu nutis isuma wajjin ulfinaan hin mul'annaa'edha. Ulfinaan hin mul'annaa'edha. Mul'achuu keenya uumamatu eega. Roomee 8:18 sagaleen Waaqayyoo yeroo dubbatu akkanadha. Dhiphinni keenya si'anaa kun ulfina isa mul'ifamuuf jiru sana wajjin wal bukkee qabamee ilaalamuun akka hin dandeenyetti nan lakkaa. Lakkoofsi 19 uumamni hundinuu mul'achuu ijoollee Waaqayyoo dhimmanii eeggataa jiru. Haleluuyaa. Dhimmanii eeggataa jiru. Kan eenyu? Ijoollee Waaqayyoo. Ijoolleen Waaqayyoo immoo eenyu? Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Warra isatti amananiidha.
Yohannis boqonnaa tokko wangeela Yohannis boqonnaa tokko lakkoofsa 10 kaasee nan dubbisa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Lakkoofsi inni biyya lafaa keessa ture, biyyi lafaas isumaan ta'e, biyyi lafaa garuu isa hin beekne. Gara biyya dhuunfaa isaa dhufe, namoonni garuu isa hin simanne. Amma isa simataniif haleluuyaa ijoollee Waaqayyoo akka ta'aniif aaboo isaaniif kenne. Isaanis warra maqaa isaatti amananidha. Isaan kun Waaqayyotti dhalatan malee dhiigatti yookiis fedhii fooniitti yookiis fedha dhiiraatti hin dhalanne jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Galaatiyaa boqonnaa 4 dubbiseetan yaada koo walitti qaba. Galaatiyaan boqonnaan 4 sagalee Waaqayyoo waa'ee ijoollee Waaqayyoo kana nutti dubbata. Mee lakkoofsa tokkorraa kaasee nan dubbisa. Karaa tokko immoo namni qabeenya abbaa isaatiitti darbee argachuuf jiru qabeenya sana hunduma irratti gooftaa yoo ta'e iyyuu amma ijoollummaa isaatti jirutti hojjetaa irra hin caalu. Hamma barri abbaan isaa ga'e muretti, amma abbaan isaa mureef ga'utti harka warra isa guddisaniif warra bulchuuf adaraan itti kennamee jala hin tura. Nuyis akkasuma hafuuraan ijoollee yeroo turretti gurguddoota hafuurota biyya lafaa kanaaf hojjetoota turre. Barri murame sun yeroo guutetti garuu Waaqayyo ilma isaa erge. Innis yeroo ergame dubartii irraa dhalate seera jala galfame. Inni warra seera jala jiran furuudhaaf nuyis ilmaan Waaqayyoo ta'anii akka guddifamnuuf kana godhe. Isin ilmaan isaa ta'uu keessan agarsiisuudhaaf Waaqayyo hafuura ilma isaa isa abbaa jedhee waammatu garaa keenya keessa kaa'e. Lakkoofsi 7 egaa ati si'achi karaa Waaqayyoo garbicha miti ilma malee erga ilma taatee qabeenya abbaa keetii argachuudhaaf jirta. Haleluuyaa. Erga ilma taatee qabeenya abbaa keetii argachuudhaaf jirta. Qabeenyi Waaqayyoo kan keenya ta'eera. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Akka warra qabeenya argatanitti amantiidhaan isinumti keessan karaa Kiristoos Yesuus ilmaan Waaqayyooti jedha. Ilmaan Waaqayyoo, ijoollee Waaqayyoo, maatii Waaqayyooti. Haleluuyaa. Kanaaf egaa yaada keenya achitti hidhachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf egaa barreessaan ergaa warra Qolaasiyaas kun Phaawulos warra Qolaasiyaasiin maal jedha? Egaa Kiristoosiin wajjin erga du'aa kaafamtanii wanta Waaqa keessa haleluuyaa iddoo Kiristoos Yesuus taa'ee jiru mirga Waaqayyootti barbaada. Kana duwwaa miti yaada garaa keessanii immoo maal godhadhaa? Achitti hidhadhaa jedha. Gooftaan hunduma keenyaaf ayyaana haa baay'isu. Yaadni garaa keenyaa maqaa Yesuusiin Gooftaatti nuuf haa hidhamu. Biyyi lafaa, amalli biyya lafaa, shaakalli biyya lafaa, gochi biyya lafaa, akeeknii fi adeemsi biyya lafaa maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin yaada keenya hin fottoksin. Yaadi keenya isatti hidhamee akka nuu jiraatuuf hafuurri qulqulluun laphee keenya nuuf haa chaappessu. Gargaarsa isaatiin guutummaa jireenya keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuurri qulqulluun haa dhuunfatu. Obboloota koo dhuguma nuyi lammii biyya Waaqarraati. Lammii biyya Waaqarraati jechuun akkaataa qajeelfama biyya Waaqarraatti warra jiraatanidha. Lammiin Ameerikaa tokko qajeelfama Ameerikaatiin jiraata yoo lammummaa jijjiirrate malee. Lammiin Itoophiyaas akka kana lammii Waaqarraati jechuun qajeelfama Waaqarraati jechuudha. Akkuma kana kurdi kan nu godhu Waaqayyo Gooftaan keenya mootii keenyaadha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifameef kan galatoome haa ta'u. Hunduma keenyaaf ayyaannaa baay'atu. Gabaabaadhumatti yaada garaa keenyaa hidhachuun Gooftaa biraa bara baraan jiraachuu, yaada garaa keenyaa hidhachuun Kiristoos akka nuuf jiraatuuf nu fayyada. Yaada garaa keenyaa hidhachuun inni jireenya keenya waan ta'eef isa wajjin mul'achuudhaaf nu gargaara. Yaadni keenya, garaan keenya, hafuurri keenya, qalbiin keenya guyyaadhaa guyyaatti haalotaan akka hin raafamneef nu gargaara. Gooftaan ayyaana kana hunduma keenyaaf haa baay'isu, nu haa gargaaru. Hundumti keessan hafuura kanaan gargaaramaa. Yaadni garaa keessanii isatti isinii haa hidhamu. Wantoonni yaada garaa keenyaa hatu raasuu jeequu barbaadan maqaa Yesuus nama Naazreetiin yeroo kanaa jalqabanii kan rukutaman kan hamanaa ta'an hafuurri qulqulluun jireenya keenya irratti olaantummaa haa argatu. Barri keessan bara milkaa'inaa bara boojuu haa ta'u. Gara deemtanitti milkaa'aa, gara deemtanitti fiixa ba'aa, gara deemtanitti tarkaanfadhaa, gara deemtanitti boojuun gurguddaan jireenya keessan haa dhaalu. Maqaa Gooftaa Yesuusiin milkaa'ina gurguddaa walitti qabadhaa. Tarkaanfiin keessan olaa ka'u.
oolmaan keessan jireenyi keessan ol haa ka'u. Gara deemtanitti milkaa'inni beekamtii keessan haa ta'u. Yaadi garaa keessanii kan raafamu hin ta'in jabaatee cichee Kiristoos irra isin haa dhaabbatu. Kana gooftaa waan gootuuf ulfaadhu. Ayyaana kee nuuf baay'isi, galateeffami, nu gargaari, waan nutti dubbatteef ulfaadhu. Isa nutti dubbatte, isa nu ergite, sagalee nu ergiteen jiraachuu akka dandeenyu nu gargaara. Jireenya keenya keessatti ijaa godhatu. Sagalee kee kan nu keessaa atu kan saamu macca hafuura hamaa hindaanqoon seexanaa maqaa ilma kee maqaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u. Kana waan gootuuf ulfaadhu maqaa ilma kee gooftaa Yesuusiin. Ameen. Tole, nagaaniif araarri Waaqayyoo Waaqa jiraataa isiniif haa baay'atu. Lafa jirtanitti kam jirtu obboloota koo nagaa keessanii, ana obboleessi keessanis nagaa koo dhagalanii Waaqayyoof haa ta'u. Baga jiraattani baga yeroo kana geessanii isiniin jedhaaga Waaqayyo gooftaan gidduu keenyatti argamee hidhaa keenya hiikaa jira. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Egaa Waaqayyo gooftaan nu gargaaree konfireensii keenya isa guyyaa lammaffaa kana qabannee jirra. Waaqayyo gooftaan gidduu keenyatti argamee nu gargaaraa jira. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Egaa yeroo kanatti guddaa Waaqayyotti gammadaa. Yeroo kana kan nu kenne Waaqayyoodha. Yeroon kun yeroo nu itti fayyinudha. Yeroo itti qalbii keenya geeddarannee Waaqayyoon argannudha waan ta'eef yeroo bareedaa Waaqayyo nuuf kennee jira. Maqaan isaa eebbifamu. Kanaaf egaa Waaqayyo kallattii hundumaatiin, kallattii adda addaatiin gara keenya dhufee jireenya keenya fayyiseera. Ammas nu fayyisaa. Nuyi garuu qophaa'aa ta'uu qabna. Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Kanaaf yeroo kana mee waan hundumaa dursa Waaqayyoon hin galateeffannaa, hin kadhanna. Yaa Waaqayyoo, Waaqa hafuura qulqulluu, mootii Waaqaaf lafaa si galateeffannaa. Galanni ulfinni guutuun siif haa ta'u gooftaa Yesuus. Ilaa kun nu gargaartee nu wajjin taatee haalota hundumaa keessatti harka keenya nu qabdee, ifa keenya nuuf taatee, hirkoo keenya nuuf taatee gooftaa nama galataa gootee nu dhaabdee jirta. Si haa galatu. Hidhaa obboleessaa hiiktee, hidhaa obboleettii hiiktee, hidhaa keenya hiiktee warra galataa gootee nu dhaabdee jirta. Ulfaadhu leenca Yihuudaa. Galanni siif haa ta'u gooftaa. Egaa kunoo iddoo kanatti walitti nu qabdee jirta. Waan walitti nu qabdeef qabda. Kunoo nu fayyisaa jirta. Nu geeddaraa jirta. Dhukkuba keenyatti, rakkina keenyatti nu fayyisaa jirta. Galanni ulfinni guutuun siif haa ta'u gooftaa. Galatoomi leenca Yihuudaa. Harka kee nu gidduu jiruuf, humna kee nu gidduu jiruuf, hafuura kee nu dhufeef, sagalee kee nu dhufeef si galateeffannaa. Galanni ulfinni guutuun siif haa ta'u. Bara baraan ulfaadhu leenca Yihuudaa. Egaa amma immoo yeroo kana yaa Waaqayyo cubbuu keenya dhokataa mul'ata hundumaatiin nuuf dhiisi. Qilleensa araara kee nuuf ergi. Qilleensa fayyina keetiin gara keenya kottu yaa Waaqayyo. Hafuurri kee nuuf haa dhufu gooftaa. Egaa kunoo sabni kun fuula kee duratti argamee jira. Sabni kun harka kee barbaada. Lubboonni kun harka kee barbaada. Anillee harka kee barbaada. Harki fayyina keetii, araarri kee inni waan hundumaa gochuu danda'u sun gara keenyaa dhufu. Cubbuu keenyatti nu qulqulleessi gooftaa. Sagaleen kee nuuf haa dhufu. Hafuurri kee nuuf haa dhufu gooftaa. Kan dadhabee siin jabaata. Kan kufe siin ka'a. Wallaalonni siin beektoota ta'u. Yaa Waaqayyo Waaqa hafuura qulqulluu, nus kunoo gara keetti baqannee jirra gooftaa. Yeroo kana harka kee nuuf diriirsi. Harka kee araaraa, harka kee fayyinaa, harka keessa waan hundumaa gochuu danda'u ati nuuf ergi. Hamaa nurraa ifadhu. Macca hafuurra meenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin golee arfan irraa kan darbataman. Jireenya keenya qabuudhaaf, nagaa keenya qabuudhaaf, milkaa'insa keenya qabuudhaaf fagoorraa dhiyoorraa kan darbataman maqaa Yesuus Kiristoosiin lafa jiran ibidda Kiristoosiin haa gubatani. Bayyi Yesuusim haa gubatani lafa jirani. Maqaa Yesuus Kiristoosiin hojii isaanii diigeera. Mariyaa isaanii diigeera. Maqaa Yesuusiin dacheen kun yeroon kun qilleensisa maqaa Yesuus Kiristoosiin baachuu hin danda'in. Humna du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiin lafa jiranii haa gubatani. Lafa sagaleen kun itti dhaga'amu hundumatti hojii diinaa maqaa Yesuusiin gubeera. Aangoon du'aa, aangoon dhukkubaa, arfiin du'aa maqaa Yesuus Kiristoosiin kan caccabe haa ta'u. Humna maqaa Yesuus Kiristoosiin nagaa keenyarraa, bara keenyarraa, tajaajila keenyarraa, fayyina keenyarraa maqaa Yesuus Kiristoosiin kan diigamtan ta'a. Galanni siif haa ta'u. Ulfaadhu yaa Waaqayyo. Hojii diinaa waan diigdeef ulfaadhu. Karoora hamaa waan ifatteef si haa galatu. Galanni ulfinni oqbaa bara baraan siif haa ta'u gooftaa. Yeroo kana gara keenya kottu sagalee kee nuuf ergi. Ayyaana kee nuuf baay'isi. Gooftaa harka kee nuuf diriirsi. Karaa dubbii sagalee kee kottu jireenya keenya fayyisi. Ani dadhabaa mucaa kee kana wajjinis ta'e. Kana hundumaa waan gootuuf ulfaadhu. Maqaa jaallatamaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen.
Gooftaan koo isin eebbisu eebbifamaa isiniin jecha yeroo kana immoo yerootti dubbii sagalee Waaqayyoo walii wajjin hirmaannudha. Kanaaf sagalee Waaqayyoo yeroo itti walii wajjin dhageenyee ittiin fayyinudha. Kanaaf sagalee Waaqayyoo jireenya keenya fayyisaa. Kanaaf of qopheessuu qabna. Mata duree akkas jedhu irrattan dubbadha. Sagalee gammachuu dhageessisi jedheetan dubbadha. Sagalee gammachuu dhageessisi jedheetan dubbadha. Sagalee gammachuu dhageessisu yookaan sagalee gammachuu dhageessisi. Sagaleen gammachuu dhageessisi gaafa jedhu yeroo baay'ee jechuudha nu biraa kan argamu tokko yookaan jireenya keenya keessatti kan argamu yoo waa tokko nuu ta'e malee yoo inni nuyi eegaa turre tokko nuuf raawwatedha kan nuyi yeroo baay'ee gammannu. Garuu macaafa qulqulluu keessatti hidhattanii yoo ilaaltan yeroo hundumaa gooftaatti gammadaa'edha. Gooftaatti gammaduun keenya yookaan gammachuu dhageessisuun keenya waan tokko taatee waan tokko nuu ta'eef miti. Gammachuu dhageessisuun keenya, sagalee gammachuu dhageessisuun keenya, gooftaatti gammaduun keenya, of jaallachuun, gooftaa keenya jaallachuun, fayyaa ta'uu keenyatti, darbuu keenyatti, eegamuu keenyatti gammannee yeroo hundumaa Kiristoosiin gammaduu qabna. Gammachuu guutuu qabaachuu qabna. Galata dhageessisuu qabna. Ilillee dhageessisuu qabna. Amma jireenya keenya keessatti yeroo baay'ee gaafa waan tokko nuu ta'u duwwaadha. Yoo